Daani'eel Kibret miidiyaa mootummaatiin gadi ba'ee Oromoo fi Tigree lafarraa dhabamsiisuu qabna jedha. Haati Oromoodhaa ilmaan kiyya humnaa waraana geessan jechuun haala kanaan booda ijoolleen Harargee fi bakkoota adda addaa irraa deemte immoo achi teessee siksichaa jirti. Kanarratti gabaasa gabaabaa gurra siin buusuudhaaf as jirti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hamma xumura qophii keenya akka nu waliin turtan kabajaadhaan isin gaafan itti dhiyaadhaa. Waan Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo gochaa jiru kana ilmaan Oromoodhaa waan hubachaa jiru waan fakkaatu mee ilaala. Kanaan dura gaafiin tokkoom Daani'eel Kibret kana ilaalchisee Abiyyi Ahmadiif dhiyaateetiin ture. Gaafas Dubaayittiin akkana jechuudhaan ummataaf deebise. Daani'eel Kibret ana dura waa balleessuudha mala jechoota mallee ana dura dubbachuudha mala garuu erganaan dhufe jechoota hamaa akkasii dubbatee hin beeku. Daani'eel Kibret isintu hin beekne malee nama nagaati jechuudhaan akka malee dhaadee waa'ee Daani'eel Kibret yeroo deebisaa ummataaf kennu dhageenyeetiin ture. Haa ta'u malee dubbiin akka inni jeesanii miti. Namtichi bofa afaa jalaa kan jedhan sani Daani'eel Kibret kana ilaalchisee Oromoota miidiyaan Oromoodhaa aktivistoota fi artistoota hundumti ilmaan Oromoodhaa irratti dubbachuudha qabu. Namichi kun akka malee nama garaa jabaatuu fi nama duguuggaa shanniidhaa miidiyaa mootummaatiin labse akka ta'e beekamuudha qaba. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa waan gochuu qabdan isintu beeka. Yeroo isin jennu kabajaa fi jaalala akkasuma ulfina isinii qabnu waliin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun waa'ee Daani'eel Kibret kana ilaalchisee OMN qabatee bahe akka malee kan isinitti dhagahamuu qabudha. Oduun kun kan ilmaan Tigraay qofa ilaallatu miti. Oduun kun kan ilmaan Oromoo hunda ilaallatu akka ta'e beekuudha qabdan. Kanaafuu hamma xumura qophii keenya akka nu waliin turtan kabajaadhaan isin gaafanna itti dhiyaadhaa. Haasaan jibbiinsaa fi duguuggaa sanyii gorsaan waajjira ministeera muummee Daaqoon Daani'eel Kibret ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'aa jira. Dubbiin nama kanaa fi gorsitoota waajjira ministeera muummee akkasumas namoota ministeera muummee ammaatti dhiyaatan tokko jibbaa takaaroo fi digumsa biyyaa kan fidan jedhu beektooti. Waan kanarratti gabaasa bal'aa qindeessinee jira. እነዚህ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደገሙ ማድረግ ነው። እነሱ የመጨረሻ ሆነው እንዲቀሩ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለባቸው። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚች ሀገር። warri kun baduu qabu. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuu hin qabu. Lammata akka isaanii fi warri isaan fakkaatan hin uumamnetti balleessuu qabna. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuu hin qabu. Lammata warri kunii fi warri isaan fakkaatan akka hin uumamnetti balleessuu qabna. Namni isaanii fi isaan fakkaatu sichi uumamuu hin qabu. Akkuma beektan seexana booda seexanni biraa hin uumamne. Jarri kunis akkas ta'uu qabu. Lafti jara kanaa fi kan akka isaanii baattu jiraachuu hin qabdu. Fakkeenya waan hamaa fi bulguu goone ijoollee keenya ittiin doorsisuu qabna. ijoolleedhaan isin nyaatu yennee doorsisuu qabna. ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፍቀው መጥፋት ያለባቸው። kun haasawaa Daani'eel Kibret ka guyyoota muraasa duraati. Namni kun gorsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad haasawaa kana magaalaa guddoo Amaaraa Bahar Daaritti sagantaa deeggarsa waraanaa fi hawaasa sababa waraanaan buqqa'eef godhame irratti dubbate. Pireezidaantiin naannichaa Aganyoo Tashagarii fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee bakka argamanitti jechuudha. Haasoyni nama kanaa yoosuu dubbii ijoo ta'e. Haasoyni kun haasawaa jibbiinsaa fi duguuggaa sanyii hoogganoota Tigraay fi uummata isaanii irratti xiyyeeffateedha. Dubbiin inni dubbate kun waamicha duguuggaa sanyiiti. Namni kun waajjira ministeera muummee bakka bu'ee dubbata. Kun immoo waamichi duguuggaa sanyii karaa waajjira ministeera muummee akka godhamaa jiru akeeka. Gama biraatiin labsiin haasawaa jibbiinsaa jedhamu waggaa tokko dura paarlaamaa Itoophiyaatiin seeraan labsamee jira. Akka labsii sanaatti haasaan akkanaa haasawaa jibbiinsaa ture. Mootummaan bilchiginnaa fi qondaalonni isaa seeraa ol ta'u kun ragaa tokko. Kana qofa osoo hin taane haasawaa qondaalli kun yeroo garaagaraatti godhurraa uummanni dallansuu qaba. Dhimmoonni atakaaroo hawaasa gidduutti kaasan kanneen akka jibbiinsa sabaa, sabboonummaa, jibbiinsa afaanii fi eenyummaa akkanumallee jibbi amantaalee haasaa namni kun armaan dura facaasaa ture keessaa isaan ijoodha. Tokkummaa caalaa garaagartee waliigaltee caalaa atakaaroo uummataa irratti dubbachuudhaan yaadatama namni kun. አንዱ አሁን ዋና ሽፋን ሲሰጥ የነበረ ድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ውስጥ የነበረ ሰው እዚህ አትላንታ መጥቷል ሲሉኝ ነበር። እዚህ አትላንታ መጥቷል እንደውም እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ዘምሯል ነው ያሉኝ። እዚህ መጥቶ በኦሮሞኛ ዘምሯል ሲሉኝ ነበር። አባ
ገብርኤል ነው ብቻ በኦሮሞኛ እንደዘመረ ነግረውኛል። እኔ እንደው በቤተክርስቲያኒቱም አስተምሮ የሚያምን ሁሉ አይመስለኝም። እንደውም እዚህ ሀገር እኮ የኦሮሞዎች ተጨቁነናልና የኦርቶዶክስ የኦሮሞ ቤተክርስቲያን መመስረት አለብን የሚል አቋም ያለው ሰው ነው። እንዴት መጥቶ እዚህ እንደዘመረ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። መቼም ምን የማያውቁት ሀገር ሂዶ አንጥፉልኝ ያለ የሚባለው ተረት ሁሌ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነችው በአክሱም መስጊድ ካልሰራን ሙስሊሞች ተጨቁነናል ማለት ነው በሚል ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ በመነዛት ላይ ነው። ይሄ ብዙ በየዌብሳይቶቻቸው የምታዩት ነው። አክሱም ከተማ መስጊድ ካልሰራን በቃ እኛ ሙስሊሞች አይደለንም ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ መብታችን ተነግቷል የሚል እምነት አላቸው። በሚገርመው ሁኔታ ግን በሳውዲ ውስጥ እንኳን መካና መዲና በመላ ሀገሪቱ አንድም ቤተክርስቲያን የለም። Hooggansi ministeera muummee Abiy Ahmed abjuu Itoophiyaa moototaan ijaaramtee ka'eenyummaa qeenxee ijaaruu qaba ka jedhamu tokko namoota akkanaatiin gorfamuu waan filateefi. Calaqqeen kaayyoo hooggansa Abiy Ahmed haasawa warra kanaa fi kanneen fakkaataniin ibsamuu danda'a. Nama kana qofa osoo hin taane namoonni ministeera muummee ammaatti dhiyoo jiran tokko tokko Jib Atakaaroo faallaa heera biyyattii fi qajeeltowwan sirna federaalawaa akkasumas waan diigumsa biyyaa fidan irratti dudubbachuudhaan beekamu. Before there was no tribal name, it was just geographical names. I was born in Jimma. It's now called Oromia. አሸባሪው ህወሓት ስልጣን ከያዘ በኋላ ከዚህ በፊት በአካባቢዎች መጠሪያ ስያሜ የነበሩ ክልሎች በዘር ስያሜ እንዲጠሩ በማድረግ በሰዎች መካከል ክፍፍል እንዲፈጠር ተደርጓል። እኔ አሁን ለምሳሌ ከጅማ ነው የመጣሁት። ከዚህ በፊት በማይጠራበት በዘር ስያሜ ኦሮሚያ ተብሎ እንዲጠራ ሆነ። ስለዚህ አሁን ላይ እኔ ከኦሮሚያ ነው የመጣሁት ነው የምለው እንጂ ከጅማ አልልም። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyam akka mootummaan Itoophiyaa kan Abiy Ahmed ofiin jedhuu fi kaadiroonni isaa akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaa ergamtoonni Shimallisii fi akkasuma kaadireen jalaa waa bubuutuu fudhattee uummanni Oromoodhaan guutumatti juntaa deebisuudhaaf fedhii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyatti dabalamaa jiran jechuudhaan labsaa turan. Haa ta'u malee akkasii miti. Yeroo ammaan kana haati ilmaan Oromoodha jalaa dirqiidhaan fuudhanii gara waraanaa ergan akkaataa kanaan boohaatiniin jirti. Egaa naannoo Tigraayitti ijoolleen lubbuu rabbi baasee maarra kamte yookaan harka kennattee naannoo Tigraay keessa jirtu waan dubbattu qabdi. Gabaasa kanallee OMN qabatee dhiyaateetiin jira. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Maaltu ilmaan Oromoo kan naannoo Tigraay jiran kanarra gahaatiin jira. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo hunda caalaa miidhamaa jiraachuun himameetu jira. Waraana Tigraay keessatti eegalamee yeroo ammaa kutaalee biyyattii biroo keessatti babal'ataa jiru kanaan hunda caalaa ilmaan Oromootu darara hammaataaf saaxilamaa jira jedhu warri waraana keenya keessatti hirmaatan. Baatii tokko dura ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessatti faannoo fi milishaa Amaaraatiin ukkaamsaa fi ajjeechaan irratti raawwatamaa turuun ni yaadatama. Waraana kana keessatti humnooti Amaaraa ilmaan Oromoo ija shakkiin ilaalaa akka jiran loltooti Oromoo harka kennatan himanii jiru. Humni addaa Amaaraa ilmaan Oromoo fuuldura hiriirsisee irbaata rasaasaa taasisaa jira ka jedhan loltooti Oromoo humnoota Tigraayitti harka kennatan kunniin lola kaayyoo hin qabne kanaaf Oromoon hirmaachuu hin qabu jechuun dhaamanii jiru. Mootummaan Bilchiginnaa erga waraan idilee isaa harki caalu lola Tigraay keessatti ajjeefamee fi booji'amee booda leenjii fi hidhannoo gaha malee lola qabiyyee lafa Amaaraa deebisuu jedhu keessatti ilmaan Oromoo ficcisiisaa jira jedhan. Dabballoonni sirnichaa garuu mormii fi gaaffii haqaa uummanni kaasaa jiruu fi komii loltooti kaasaa jiran kana gara dabarsuu fi burjaajessuuf jecha olola garagaraa facaasaa jiru. Ololli karaa miidiyaalee sirnichaatiin guyyaa guyyaan lallabamaa oolu akka waan ilmaan Oromoo fedhii isaaniitiin loltummaaf galmaa jiranitti himamuu illee dhugaa qabatamaan lafarra jiru garuu dhugaa booji'amtooti kunniin kennaa jiran ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Haaluma wal fakkaatuun waraanni qabiyyee lafa Amaaraa deebisuu taasifamuu nuun ilaallatu jechuun poolisoonni humna addaa Oromiyaa gaafii waan kaasaniif mooraalee leenjii sanqallee Adaamaa fi Bulbulaatti hidhamanii akka jiran odeeffamaa jira. Iftoolii yaadamin jedhama. Godina Harargee lixaa aanaa biroo magaalaa Galamsootti dhaladhe. Warri kiyya hundinuu nagaan qaba nagaa qabdani. Warri Galamsootti argamtan hundinuu obboleessa kiyya Addis Ababaatti argamu. Zaakira Liyaadam Finfinneetti argamu. Nagaa lubbuun nan jira siyaafee Tigraayin jira. Maqaan kiyya Kokkobeen Daalaatiin jaama.
kanin irraa dhufe ciroo irraa hin dhufe jireenyi abbaa kiyyallee ciruma ani 24ffaan ture amma immoo 53ffaadha kanaafu an kanin qabame dabaarqitti dabaarqirraa kanin dhufe amma immoo maqalee keessaan jira jechuudha dura keessaa beetiin jira makkalaakaa seenuudhaaf kan karoorfattan hundinuu ilmaan Oromoo warri taatan akka makkalaakaan seenneen isiniin jaa maqaan koo Abbabech Biraanuu kan jedhamtu lubbuudhaan jira dabaarqi keessatti qabame liyyooleen Amaaraa ni seenaa if duuba deebi'a makkalaakaa bichaa seena makkalaakaa baay'ee dhumate kanaafu an akkaasin seenneen isiniin jaa ilmaan Oromoo warri taatan naannoo Amaaraatiif akka seentaniin dhumne waxxaati baay'ee dhumate kanaafu of eegaa ilmaan ciroo adaraa isiniin jaa warri Harar akka makkalaakaan seenneen isiniin jaa ani kokkobin jama yaa bifa kiyya laaltanille rakkinaatun mataa kiyya rifeensa kiyya hanin firraa mure rakkadheeti naannoo Amaaraatiif akka waraanneen isiniin jaa ilmaan Harar adaraa keessan makkalaakaa galtanii dhuminaadha waxxaatii baay'eetu dhumate adaraa kanin isiniin joo makkalaakaa akka galtanii akka kiyyattiin goddaamne bifa ijoollummaa kiyya kan fixadheellee makkalaakaa keessatti jechuu kanaafu Har'a lubbuudhaan jira Tigiraa keessaan jira asii yoo lubbuun beeniin dhufa kanumaan jira. Jaakudhaanii Malaakuu Haayiluun jedhama. Sameenizi keessan ture kiflexoorii 18ffaadha. Dammoo kan itti qabame sanqaaxaa iddoo sanqaaxaa jedhamtu maatiin koo hunduu akkan jiru akka beekaniif ani nagaa koodha galata Rabbii as ga'een jira jechuudha. Armiyani naguma atis nagaadha obboleewwan koo Siifaan Miraat Waasiiwwan Abarraa nagaa keessanii maatabii nagaadha akka hooku kamaati ani nagaadha lubbuudhaan jira iddoo omaan jedhu nan dhufa yaa maatiin koo hunduu yaa akka beekaniif mana sirriisaa Maqaleen jira kana nagaa koo jira jechuudha kanaafuu dammoo yaa manni Oromoo hunduu akka beekan dargaggoonni hunduu akka baansinuu amma qabsaa Itoophiyaa jedhamneeti jirra garuu dammoo mootummaan yeroo ammaa kanatti dammoo isin hin beeknu jedhee jira kanaafuu dammoo yaa nu ilaaluu dandeessu jechuudha dargaggoonni nurraa barachuu dandeessu jechuudha kanaafuu dammoo nu amma ji'a lama kara ji'a sadii guunneerra ji'a afuraffaa qabannee jirra amma yeroo kanatti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Daani'el Kibrat jechuun nama haala saniin duguuggaa shannii ilmaan Oromootii fi ilmaan Tigraay akkasuma sabaa sablammoota isaaniin morman hundarratti miidiyaa mootummaatiin labse ta'uu osoo beekamu haala kanaan restii isaanii yoo kaahuu ammoo olaantummaa isaanii yoo kaahuu barcuma isaanii eegsisuudhaaf jecha ilmaan Oromoo garasitti deemanii haala gartee nama boochisu kanaan roorroo hamaa keessa jiran. Kanaafuu mootummoota naannoo Oromiyaa waan kana itti dammaqaa waan kana ofirraa ilaala jarrituu waa asiif nuuf deemaa hin jirtu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kanarraaf qopheeffanne kana fakkaata amma qophii biraa qabannee dhufnutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.